eegaleetiin jira. مدرك بانتي لولا طبيب جزاك الله فينا عنا خير الجزاء. مدرك بانتي لولا طبيب جزاك الله فينا عنا خير الجزاء. جزاك الله فينا عنا خير الجزاء. Maaliif shababni kun onnee qabaachuu isaarraa onnee qabaaf ofitti amantummaa waan qabuuf naqali haajeen Ammoo hojii manaa isaa kana ammayyoon dalagne boodammoo biyya tanaaf nama tarakka fudhatti jechuudha. Shababni zamana jiru. Shababni zamana ammaa kana garaagarummaa hedduu qabu. Shababni zamana isaarrattis ni tarkaanfata. Amantii isaarrattis ni tarkaanfata. Tole daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun mata duree guyyaa irraan tanaa shabaaba jechuun maali jettu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Waa rabbiin nu laaffisirraa waa hilan kiyya Abaadir Ahmadii fi akkasumas Maadii Abdii Taajuddin Ibrahim waliin ta'uudhaan akkasumas ogeessa kaameraa Yahyaa wajjidhaan ta'uudhaan qophii guyyaa irraan tanaa isin biraan geenyetti gaafan turre inshaallah yoo rabbi fedhe qophii addaa nu bishaan qabatee dhufe inshaallah bashannanaa qoflaa waliin ta'a fuulduratti kan waliif dhiyeessinu ta'a kan haga ammaa nu daawwachuu turtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna inshaallah haga qophii biraatti walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jecha namoonni ergaan tun bira geesse laayikii fi sheer godhuudhaan hawaasa keenya beeraan akka nu geessan abdii guddaa isinirraa qabna ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.